Adin bakka nyaatoo qaddemee na dhiis. Jechuun naan galle. Yaanta wanni ati yaaddu kun manaama waan hin taane yaaddaan irraa dhiismee waan ta'u natti hin fakkaanne. Maali mee rakkoon jiru? Akkumaan itti gabbee ol deebi'uun dhabe yaa ilma kiyya. Dhiis ilma kiyya waan yoom iyyuu hin taane dubbatti waan hin danda'amne yaaddee hiraariin mataa baqa isitti tun nurraa dhiisme. Mee dhiisee anatti himtu abbaa guddaa. Yaa ilma kiyya ijoolleetu abbaan keenya eessa kute jedhanii na rakkisanii mee dhiisi gabbee ol deebuna gaafatanii akkaan ta'uu wallaalee bar. Kana taatu waan salphaadha yaa jiran wanni isin dhibe kun hundi seeran dhibduu beeytanii. Mee wallaahi yaa ilma kiyya dhugumatti mee amma furmaata seeraan lafa kaa'ameetu jira. Seerri waan furmaata dhabeef hin qabu waan kalee kutee fi kanarra keessa jirruufis tahee tan boruu dhufaa jirtu hundaaf seerri adda addaan furmaata waaraa lafa kaa'eeti jira beeytanii. Amma dhugatti mee seerri ijoollee xiyyatanaa fi abbaa isaanii akka wal harkan ni hayyamaa mana hidhaatii baasee. Eeni hayyamaan siin jedhe mirga namoota to'annoo seeraa jala oolan keessaa inni tokko mirga maatii fi ilmaan isaanii waliin wal arguutii beeytanii. Namni to'annoo seeraa jala oole kamiyyuu maatii fi ilmaan ofii wajjin wal arkee wal dubbisuudhaaf wal gaafachuudhaaf mirga hin sarbamne qaba jechuudhaan heera mootummaa irratti tumamee waan jiruuf. Kana waajjira poolisiitti namoota to'annaa seeraa jala oolan kamiyyuu dhorkuun hin danda'amu dhorkuun ni isin eeyyamamu jechaadha. Kanaafuu ilmaan keessan fuutanii geessitanii abbaa mana keessanii wajjin wal garsiisuu ni dandeessan adde Faatuma. Simadan namni hidhaa jiru eessatti namaan wal arguu danda'a yaaboo. Dooyetti si garsiisanii waan fiddeef sirraa fuudhanii itti ol kennanii yoo ati isa dubbisuuf achitti mataa mammarte akka saree masjiida seenteetti si ari'anii meettuma dhiisi tawaajjira poolisii tana. Eenyuutu mirga akkanaa namaa kenna yaaboo? Eenyuutu namaa kenna jette? Namni namaa kennu jiruu siin jee an kana waan dhugaan harkaa jirruu mimmaan tana isa biyya teenya keessatti. Yaa abbaa Maamad dhaabbuun siin jee innummaan seera nurra beekaa nutti himumeeti dhaabbadhu. Dhiifama abbaa guddaa mirgi namoota to'annoo jala oolanii mirga dhala namaati. Mirgoonni dhala namaa immoo kan ilmi namaa uumamaan nama ta'ee dhalachuu isaatiif qofa argatudha. Kana jechuun mirgoonni kun sirraa isin fudhatamu siifis hin kennamu uumama keetiin yeroo nama taatee dhalattu rabbiin siif kenne jechuudha. Dhiifafaan na jira fakkaattiiti. Dhiifama. Mirgoonni kanneen immoo heera mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa boqonnaa 3 jalatti tumamanii waan jiraniif namni kamiyyuu sun kennuu sirraa fudhachuu hin danda'u. Kana si dhorkinaan immoo gaafachuu dandeessa jechaadha. Qaama dhimmi ilaalutti gabaasa gootee gaafachuun dirqama. Hayyee ajaa'ibuma rabbiiti harma kiyya. Mirgi akkanaa kunoo kan faana gaasila. Mirgoota kanneen keessaa tokko mirga namoota to'annoo seeraa jala oolaniiti. Mirga namoota to'annoo seeraa jala oolanii keessaa inni tokko mirga hanga guyyaa murtiin balleessaa sitti murtaa'utti akka nama qulqulluutti ilaalamuuti beekti. Akka balleessaa hin qabne nama qulqulluu tokkoon ilaalamuu qabda hanga guyyaa dhumaa murtiin si kennamutti. Kunis seera mootummaatiin mirkanaa'ee waan jiruuf namni si dhorku hin jiru. Namoonni to'annoo seeraa jala oolan kamiyyuu hanga murtiin itti murtoo'inetti akka nama qulqulluutti ilaalamuudhaaf mirga qaban jechaadha. Mirgi biraa akka ilmaanii fi haalii fi wajjin wal harkan namoota to'annoo seeraa jala oolanii fi seeraan kenname mirga wabiidhaan gallakkifamuuti. Namni kamiyyuu kan to'annoo seeraa jala oolee mirga wabiidhaan gallakkifamuu ni qaba. Yoonii fi haala addaatiin seeraan lafa kaa'amee seerri hin hayyamamu jee malee akkanumatti lafaa kaanii yakkuma hundaaf jecha nama dhorkuun hin danda'amu. Garuu yakkoonni mirga wabiitiin akka gadi lakkifaman namaaf hin hayyamamne jira. Sun immoo seera deemsa falmii yakkaa keewwata 63 fi 64 hanga 67 jalatti tumamee jira waan ta'eef haala san irratti hundaa'uudhaan manni murtii ilaalcha keessa galchuudhaan gosoota yakkaa ati raawwattee badii ati geessiftee fi kanneen kana fakkaatan ilaalcha keessa galchuudhaaf si hayyama waan ta'eef mirgi kunis mirga namoota to'annoo seeraa jala oolaniiti jechaadha. Simagan fidde gaamma kuno antanan dhaga'u yaalma kiyya nu sossobaa jirta nu sossobii yaaboo seera wallaalluus dhuguma nutti himi. Maaliif jettee abbaa guddaa? Namni qulqulluun yeroo akka mana hidhaa seena yeroo akka waytii uummanni Mahammad ooyiruu dongoranii taaniis karaarraa haratanii qopheeffatanii sanyiirra buufachuudhaaf qophaa'aa jiran tanaan yoo mana hidhaa ta'a jetteeti namni qulqulluun akkuma uummata Mahammaditti sanyiirra buufachuuf silaa qophaa'u jira.
badhee isa roobe kanaan mana hidhaa ta'anii amata ilmaan beeleysuun qulqulluun eessa jira namni qulqulluun mana fi jira. Meena dhiisii abbaa Mahammad hiriyaan yeroo isaanii qopheeffatanii abbaa mana isaaniitti oolutti hojjaa fi kasha geessuuf jiranii. Kun mana hidhaatti ol deemee isa lafa jira. Yeroo namni shanyii qotachuudhaaf tiifii roobaa eeggatu jiru kana siyya dongorachuu dhiisiitii qaraan bara deengaddaatu irraan buqqaan akkasitti irra jira. Sila akkaan ta'e kana beekanii namni akka irraa numa fagaata. Yaanni keessanis gaariidha. Haa ta'u malee namni shakkamee to'annoo seeraa jala oole hundi qulqulluudha jechuun hin danda'amu. Akkasumatti illee immoo namni to'annoo seeraa jala oole hundi akkamaadha jechuunis beektanii hin danda'amu. Maaliif seetawwanni kana jeef akka carraa ta'ee namoonni tokko tokko osoo humaan balleessin shakkiidhaan to'annoo seeraa jala ooluun ni danda'ama. Namoonni akkanaa kun immoo yoo ragaan harka dhibbaa dhibbatti yakka kana raawwachuu isaanii mirkaneessuu dhabame bilisaan gad lakkifamuu waan danda'aniif nama kanaan badii qabde ennee ilaaluurra ammumarraa qulqulluudha ennee ilaallee garuu yoo ragaan itti mirkaneesse balleessaadha jennaani hanga guyyaa balleessaan itti murtaa'utti namichi kun qulqulluudha jechaadha. Eega balleessaan itti murtaa'ellee mirgi oliyyannoo waan jiruuf oliyyannoodhaan deemee murtii san fashaleessuu waan danda'uuf namni kun harka dhibbaa dhibbatti qulqulluudha jennee fudhachuutu irra caala beektanii. Kanaafuu seerri akkuma waliigalaatti namoonni to'annoo seeraa jala oolan shakkamtoota malee yakkamtoota ta'uu isaanii waan ittiin mirkanaa'iniif hanga guyyaa mana murtiitti dhiyaatee yakka ittiin himataman saniin balleessaa qabda jee manni murtiitti mirkaneessutti shakkamaan kamiyyuu mirgaa akka nama qulqulluutti takkaa'u balleessaa irraa walaba ta'e tokkotti ilaalamuu qaba. Yaa Rabbi galanni si haa ga'u. Abbaan mana kiyyaa kun hanga ammaatti akka nama qulqulluutti ilaalama jechuudha. Kun waa takka shakkii takka illee hin qabu. Namoonni to'annoo seeraa jala oolanii fi kan himannaan irratti banames hanga manni murtii yakka ittiin himatameen balleessaa ta'uu isaanii ittiin mirkaneessinetti mirga akka nama balleessaa tokko illee hin qabnetti takkaa'u akka nama balleessaa sanirraa bilisa ta'etti ilaalamuu qaba jechaadha. Yaalma kiyyamee haa jennu mirgi akkanaa kun biyya teenya keessa ni jira. Saya abbaa Mahammad jettee amma gaafuma akkam gaafachuu eegal. Woy si magan maaliif haaxumaniin balleessi amma dubbii sanaan addaan baafachuu deemaa bar. Hayagaa silaa'u nama guddaadhaan ni balleessite wayyaa ni miti. Silaa tanafaa gaafachuu nama balleessite. Akkamitti faatuma? Mirga kana namni nama ta'e dhalate hundi ni qabaa nuun hin jenne reefu muciyyoon kun. Eenyuun jee yaan talatiyyaa anaatu irraanfate malee si magan dulloo beekartee jaarsummaan tun deemte. Biyya teenya keessatti namni uumamaan nama ta'e dhalate waan jiruuf seerri kunis mirgi kunis ni jira jechuudhaan seera. Akkam jette ilma kiyya wayiin dogoggore yoon dogoggorees gaa namni hin qarayin maal beekaa miti dhiifame. Isin lameenuun balleessine yaa jarana. Abbaa guddaan isin balleessin. Ati saadde Faatuma akkuma nama seera barateetti dubartii abshaalaa barati. Deebiin asi deebifteef sirriidha. Egaa akkuma beekamu biyya teenya keessatti heerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaa boqonnaan 3 guutumaa guututti mirga dhala namaa kan ilmi namaa guutumaa guututti nama ta'e dhalachuudhaaf argatu kan namni siif hin kennine kan namni sirraa fudhachuu hin dandeenye waan of keessaa qabuuf mirga kana namni tokkollee nu sarbuu hin danda'u jechaadha. Kana waajjira poolisiitti namoota to'annaa seeraa jala oolan kamiyyuu dhorkuun hin danda'amu, dhorkuun ni isin eeyyamamu jechaadha. Kanaafuu ilmaan keessan fuutanii geessitanii abbaa mana keessanii wajjin wal garsiisuu ni dandeessan adde Faatuma. Simagan namni hidhaa jiru eessatti namaan wal arguu danda'a yaaboo. Dooyatti si garsiisanii waan fiddeef sirraa fuudhanii itti ol kennanii yoo ati isa dubbisuuf achitti mataa mammarse akka saree masjiida seenteetti si ari'anii meettuma dhiisi tawaajjira poolisii tana. Eenyuutu mirga akkanaa namaa kenna yaaboo? Eenyuutu namaa kenna jette? Namni namaa kennu hin jiruu siin jee an kana waan dhugaan harkaa jirruu mimmaan tana isa biyya teenya keessatti. Dhimma
dambii lakkoofsa 466 kan labsii yeroo muddamaa raawwachiisuudhaaf bahee ilaalchisee egaa daangeffamoota takkaa'uu dirqamoota lammiileerra kaa'aman keessaa tokko dirqama takkaa'uu daangeffama shakkamaa fi sirreeffama seeraa gaafachuudhaan wal qabatee daangaa takkaa'uu dhorkaa kaa'ameetu jira jennee kunis shakkamaa gaafachuudhaan wal qabatee mootummaan iddoo vaayirasichi itti babal'achuudhaaf carraa guddaa qabu keessaa tokko mana amala sirreessaa ta'uu isaa hubachuudhaan maaliif iddoo namni walitti baay'atutti vaayirasiin kun akka ibidda saafayaatti waan utaaluuf lammiileen kun miidhaarraa akka hin buune shakkamtoota to'annaa seeraa jala jiran dhibee kanarraa baraaruudhaaf dambii kana keessatti akkaataa saaxilamummaan isaanii itti hir'isuu qabu dambiin kun tumuudhaaf yaaleeti jira. Kunis sirreeffamaan seeraa yookiin shakkamaan kamiyyuu qaamaan biratti argamuudhaan mana amala sirreessaatti takkaa'u waajjira poolisiitti gaafachuun akka hin danda'amnedha. Ta'us garuu tumaan kun shakkamaa waajjira poolisiitti argamu shakkamticha wajjiniin qaamaan osoo waliin gahin takkaa'uu waliin qunnamin nyaata geessuu fi akka hin dhoorkine ibsameeti jira. Kunis nyaata fiddee nyaata san ol kennitee fi biraa deemuu jechaadha. Harkaan wal tuquun kan hin hayyamamne ta'uusaati jechaadha. Kana bira dabreetis dambii lakkoofsa 466 kan labsii yeroo muddamaa raawwachiisuudhaaf bahee keewwata 4 jalatti koomishiniin poolisii fi manni amala sirreessaa haala shakkamtoonni abukaattoo isaanii wajjiniin itti wal argan mijjeessuudhaaf itti gaafatamummaa akka qabu dirqamni irratti gatameeti jira. Kana jechuun mirgi abukaattoo dhuunfaa fi filattee wajjiniin wal geessee yoonii fi dhimmoota dambii kana jalatti dhoorkamanillee kan dabritee argamtu taate mirgi abukaattoo kee wajjiniin wal ga'uu kan mirga dhala namaa ta'e si duraan sarbamu jechaadha. Sagantaan keenyatti dhufa. Selegaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo garaagaraatti dhaggeeffattoonni keenya bilbiluudhaan yaada isaanii yeroo nu biraan ga'an akkaataa walitti bu'insi daangaa lafaa ooyiruu irratti akkasumatti illee dhimma qabiyyee lafaatiin wal qabatee itti uumame furmaata ittiin argatu irratti gaafiin dhaggeeffattoonni keenya baay'een nu gaafatan nu bira ga'eeti jira. Gaafiin kun yeroo baay'ee hubannoo seeraa dhabuu hawaasaatii fi akkasumatti illee bulchiinsi gandaa seera kabajuu dhabuu fi akkasumatti illee seeraan hojjechuu dhabuurraa kan ka'e akka ta'e nutti mul'isa. Nutis kana irratti hundaa'uudhaan walumaa galatti hawaasni akkasumatti illee addatti immoo bulchiinsi gandaa rakkoon kun osoo hin uumamneen dura bu'uura seeraa fi heeraatiin furmaata laachuu akka qabu hubannoo nama hundaafuu kennuudhaaf dhimma ga'ee fi itti gaafatamummaa jaarsolee araaraatii fi bulchiinsa gandaa